Jaarsanyi waan dubbatte beekta gaafa nu fuute galuuf kaatu. Abaa keef naafa keef jaamaa kee sanaaf dubbadhu waa godhi. Nutu irbuu sharafe waan ta'eef abboo. Loltoonni miseensa waboo turan kanneen obbo Sanyii Nagaasaa waliin galan yeroo ammaa haala akkamii keessa jiru? Abbaan ilmaan shanii magaalaa Biilaa keessatti rasaasaan ajjeefame. Dargaggoonni 7 ona Qondaalaa keessatti bakka tokkotti rasaasaan ajjeefamuun isaanii dhagahame. Harri bitootessa 17 bara 2026 ashamaa akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota ayyaantuu miidiyaa kunneen hangafoota oduuti hanga xumura oduu keenyatti waliin turan affeerraa keenya. Loltoonni duraan waraana bilisummaa Oromoo keessa turan kanneen waggaa 2 dura Sanyii Nagaasaa waliin karaa waliigaltee nagaa fakkaatuun mootummaatti galan yeroo ammaa rakkoo guddaa keessa jiraachuu isaanii himu. Jaarsanyi waan dubbatte beekta gaafa nu fuute galuuf kaatu gaafa si harkatti dignu waan dubbatte beekta garuu namoonni garee kana keessaa hedduun isaanii akka jedhanitti erga harka kennatanii booda jireenyi isaanii akka hin fooyya'in waan nyaatan bakka jiraatanii fi deeggarsa mootummaa dhabanii rakkachaa akka jiran ibsaniiru. Tuffiin irratti jiraachaa jirru kuni saphina irratti jiraachaa jirru kuni dirqama nu barbaachisa maaf jennaan nutu irbuu sharafe waan ta'eef abboo kiyya haqas himachuudha. Loltoonni kunneen yeroo mootummaa waliin waliigaltee seenanitti nageenya hojii fi jireenya tasgabbaa akka argatan abdii qabaachaa turan. Garuu haalli jiru akkas hin taane jechuun viidiyoon garagaraa hedduun toora miidiyaalee hawaasaa irratti faca'uun argama. Jaala keenya Jaarsanyii quba qabaadhu. Kaalee sadeen gadda waggaa 2 guutuuf jira. Quba lamaan gatteessee mallatteessite. Qabxiilee 13 sanarratti gatteessee mallatteessite. Loltoonni kun hedduun isaanii hojii dhabanii nyaataa fi tajaajila bu'uuraa argachuuf rakkachaa jiraachuu ibsu. Itti jettee farramtee jecha. Sana gabbayii cabaa keef naafa keef jaamaa kee sanaaf dubbadhu waa godhi. Namoonni garee kana keessaa dubbatan tokko tokko nama komannu hin qabnu nutu kaayyoo sharafe jechuun yaada isaanii ibsataa jiru. Nutu irbuu sharafe waan ta'eef abboo kiyya haqas himachuudha. Jechi isaanii kun akka mul'isutti murtiin yeroo sana fudhatan akka dogongora ta'e amanuu isaanii agarsiisa. Isaan keessaa gariin akka jedhanitti yeroo sanatti nageenyaaf jedhanii murtii fudhatan. Garuu bu'aan isaa jireenyaan isaan hiraarsuu fi lubbuu isaanii galaafachuutti jijjiirame. Miseensota waboo duraanii kana keessaa gariin isaanii mana hidhaatti darbatamaniiru. Kana malees hedduun isaanii immoo humnoota mootummaan ajjeefamaniiru jechuun odeeffannoo bal'aan miidiyaaleen gabaafamaa tureera. Mana hidhaa guyyaa guyyaan seenaa mana hidhaa guyyaa guyyaan seenaa jiraachaa jirra. Kaleessa kan dubbatameef har'a kan ta'aa jiru gargari. Kanarraa ka'uunis namoonni hedduun hidhannoo fudhatanii galan guutuu qabatanii gara waraana bilisummaa Oromootti deebi'anii makamaa jiraachuun himameera. Walumaa galatti haalli loltoota waboo duraanii kanneen obbo Sanyii Nagaasaa waliin galan kun yeroo ammaa rakkisaa ta'uu odeeffannoo hedduun ni mul'isa. Rakkoon jireenyaa hidhaa fi ajjeechaan isaan muudachaa jiru isaan gaddisiisee haqarraa maqneerra jechuun murtoo bosonatti deebi'uu fudhataa jiru. Waan gochuu dandeenyu inuma boona an akka kootti. Abbaan ilmaan shanii magaalaa Biilaa keessatti rasaasaan ajjeefame. Naannoo Oromiyaa lixaatti ajjeechaan nama dhuunfaa irratti raawwatame hawaasa naannichaa keessatti gadda guddaa uumeera. Taateen kun bitootessa 16 bara 2026 magaalaa Biilaa ganda Amuumaa yookaan Henaa jedhamutti raawwatamuu odeeffannoon naannicha irraa argame ni addeessa. Akka ragaan jiraattotaa kun ibsutti loltoonni mootummaa bitootessa 15 galgala irraa eegaluun halkan guutuu hanga lafti bari'utti naannoo ganda Amuumaa galoo keessatti sochii sakatta'iinsa cimaa gaggeessaa turan. Halkan sana baay'inaan naannicha buufachuun mana namootaa hedduu ol lixanii sakatta'an. Jiraattonni naannichaa akka himanitti loltoonni kun yeroo mana sakatta'an meeshaalee mana keessaa hedduu caccabsaa akka turan dubbatu. Sochiin kun halkan guutuu itti fufuun jiraattota naannichaa hedduu sodaachisee akka ture himameera. Namoonni hedduun sodaa irraa kan ka'een mana isaanii keessaa hin baane. Kanneen biroos waan ta'aa jiru hubachuuf hanga lafti bari'utti manuma keessa turuu dubbatu. Akka odeeffannoo nu qaqqabeetti namni maqaan isaa obbo Bultii Tolaa jedhamu abbaan ilmaan shanii barii ganama laga bishaan fidee gara mana isaatti deebi'aa odoo jiruu loltoota mootummaan qabamee ajjeefame. Obbo Tolaan jireenya maatii isaa gaggeessuuf hojjetaa turuu fi hawaasa naannichaa keessatti nama beekamaa akka ture jiraattonni ni himu.
Namoonni taatee sana argan akka ibsanitti loltoonni sun eessaa dhufte jechuun rifaasisanii itti fiigan. Obbo Tolaanis sodaan qabamee jalaa fiiguuf yaallan duukaa bu'anii rasaasa itti roobsuun akka ajjeesan himu. Obbo Tolaan abbaa ilmaan 5 kan turan yoo ta'u ajjeechaan isaanii maatii qofa osoo hin taane hawaasa naannichaa keessatti gadda guddaa uume. Maatii, firoonnii fi jiraattonni naannoo hundi gadda cimaa keessa akka jiran himameera. Hawaasni naannichaa ajjeechaa kana ilaalchisee dhiigni nama nagaa Oromiyaa keessatti gatii dhabsiifamaa jiruuf dhaabbileen mirga namoomaa dhimmicha irratti xiyyeeffachuu akka qaban dubbatu. Dargaggoonni 7 Wallagga Lixaa keessatti bakka tokkotti rasaasaan ajjeeffamuun isaanii dhagahame. Naannoo Lixa Oromiyaa keessatti taateen gaddisiisan akka raawwatame odeeffannoon naannicha irraa argame ni mul'isa. Taateen kun bitootessa 16 bara 2026 aanaa Qondaalaa keessatti raawwatamuun himameera. Akka odeeffannoon naannichaa ibsutti waraanni mootummaa naannicha keessa socho'aa ture dargaggoota naannichaa walitti qabuun leenjii waraanaa kan akka raayyaa ittisa biyyaa, milishaa fi riphee akka deeman gaafachaa turan. Haa ta'u malee dargaggoonni muraasni sodaan bakka sanaa baqatanii harkaa ba'uun dhokachuuf yaalan jedhameera. Akka ragaan jiraattota naannichaa ibsutti waraanni mootummaa dargaggoota baqatan duukaa bu'uun ari'anii hordofaa turan. Dhuma irratti dargaggoota 7 bakka gabaa jimaataa iddoo addaa laga harmaa jedhamutti itti marsuun qabanii halkan naannoo sa'aatii 9 hanga 10 gidduutti dargaggoota kana bakka tokkotti rasaasaan tumanii lubbuu isaanii dabarsan. Ajjeechaan kun haala gara jabinaan akka raawwatametu himame. Taateen kun maatii dargaggoota ajjeefamanii fi hawaasa naannichaa keessatti gadda guddaa uumeera. Jiraattonni naannichaa hedduun akka himanitti ajjeechaan kun sodaa fi yaaddoo guddaa hawaasa keessatti uumee jira. Hawaasni naannichaa fi namoonni dhimma kana hordofan qaamoleen dhimmi ilaallatu taatee kana irratti qorannoo bal'aa gaggeessanii dhugaa jiru ifa akka godhan gaafachaa jiru. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma waan nu dhaggeeffattaniif guddoo galatooma hanga qophii birootiin walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.